Kabajamoo barattoota akkam jirtu? Ani nagaa kootii. Kun YouTube Gumiraayyaati. YouTube Gumiraayyan odeeffannoo barsiisoo fi gorsoota barbaachisoo ta'an isinii dhiyeessuu isaa itti fufee jira. Isinis odeeffannoo isinii dhiyaatu kana YouTube kanarraa hordofuudhaan odeeffannoo kana akka argattaa jirtan abdiin qaba. Ammas taanaan itti fufaa hordofaa, like, share, subscribe godhaa. Irraa baradhaa isiniin jenna. Viidiyoo yeroo darbe irratti mata duree aadaa dubbisuu gabbifachuu jedhu jalatti dubbisuu barbaachisummaa dubbisuu, maal dubbisuu, yeroo kam dubbisuu, hammamiif dubbisuu qabnaa kan jedhu barbaachisummaa isaas bal'inaan waliin ilaallee turre. Namoonni isa hin argin jirtan, hordofin jirtan duuba deebitanii mata duree isaatiin barbaaddan hordofuu dandeessu. Har'ammoo mata duree haaraatiin walitti deebineerraa. Inni har'aa kan inni jedhu teknooloojiitti haalaan fayyadamuu jedha. Teknooloojiitti haalaan fayyadamuu jedha. Egaan akkuma beekamu teknooloojiin rakkina keenya baay'ee gurguddoo ta'anii haalaan kan nuuf salphisee bu'aa qaroominaati jennee fudhachuu dandeenya. Rakkinoonni baay'een ofiin hojjechuu, ofiin raawwachuu bira ga'uu hin dandeenye sababa teknooloojiitiin nu salphatanii baay'eetu jiru. Kanaaf bu'aa qaroomina bara kanaati jechuu dandeenya. Mana keenya teenyee addunyaa biraa keessatti wanta raawwataa jiru, biyya biraa keessatti wanta raawwataa jiru televezyiiniidhaan, raadiyoodhaan, intarneetii fi kan kana fakkaataniin waan baay'ee hordofuu, odeeffannoo baay'ee argachuu dandeenya. Kun bu'aa teknooloojiiti. Keessumaa intarneetiin odeeffannoo baay'ee maddarraa argannudha. Bara kana keessatti waan dubbisnus yoo ta'e, waan ilaallus yoo ta'e odeeffannoo bal'aa intarneetirraa argachuu dandeenya. Kunis bu'aa teknooloojii isa guddaadha. Kitaaba hedduu manni kitaabaa tokko baachuu hin dandeenye. Moobaayilii keenya xiqqoo irratti baadhannee deemuu dandeenya jechaadha. Kunis bu'aa teknooloojiiti. Feesbuukii, Waatsaappii, Tiwiiterii, Telegiraamii, Instaagiraamii fi isaan kunis bara kana keessa bu'aa teknooloojii faayidaa guddaa nuuf kennaa jiran keessaa isaan muraasa. Kanaaf egaa hundumti isaanii bu'aa teknooloojii jennee kan waamnu kun faayidaa garaagaraa, faayidaa adda addaa nuu kennu haalaan itti fayyadamuu yoo dandeenye jechaadha. Barumsa keenyaafis haa ta'u, beekumsa waliigalaa argachuudhaafis joornaalota garaagaraa, artikiloota garaagaraa argachuudhaaf, kitaaba garaagaraa buufnee dubbisuudhaaf intarneetiin haalaan kan nu fayyadu bu'aa teknooloojiiti. Kanaaf mata duree barbaachisoo ta'an irratti YouTube irraa ibsoota garaagaraa, lekcharii garaagaraa hordofuu dandeenya beekumsa argachuudhaaf jechaadha. Keessumaa bara kana keessatti namni barachuudhaaf qophaa'e ofuma isaatiin YouTube hordofuudhaan of barsiisuu danda'a. Lekcharoota garaagaraa yookaan ibsoota garaagaraatu mata duree barbaadne irratti kennamanii jiru waan ta'eef. Ammallee wanti viidiyoon hojjetaa jiru kun YouTubeef kan qophaa'edha. YouTube keessa galuudhaan odeeffannoo barbaachisaa barataadhaaf ta'u kan itti argattanidha. YouTube Gumiraayyaan kunis bu'aa teknooloojiiti. Kanaaf YouTubetti haalaan fayyadamuu yoo dandeenye leenjisaa biraa barbaaduu dhiisuu dandeenya, barsiisaa barbaaduu dhiisuu dandeenya, ofuma keenyaan of barsiisuu, ofuma keenyaan odeeffannoo barbaadnu argachuu dandeenya. Carraa kanaan odeeffannoo kana awareness isinii kennuudhaaf illee kun baay'ee gargaaraan. Intarneetitti fayyadamuudhaan karaa Google Meetingii, Zoomii fayyadamuudhaan nama iddoo biraa jiru wajjin walii wajjin walgahii godhachuu dandeenya, mari'achuu dandeenya, qorannoo garaagaraa dhiyeessuu dandeenya, leenjii garaagaraa hordofuu dhiyeessuu dandeenya, adeemsa baruuf barsiisuu gochuu dandeenya, e-learning video conference kana fayyadamnee jechaadha. Kun hundumtuu bu'aa intarneetidha. Amma yuunivarsiitota fa'aa irratti qorannoo karaa Zoomii, karaa Google Meeting
dhiyeessuun baratamaa dhufeera. Leenjiin garaagaraa Google Meeting, Zoom kana fayyadamanii dhiyeessuun baay'ee baratameera. E-learningidhaan, video conferenceedhaan barumsa dhiyeessuun baay'ee baratameera. Kun bu'aa teknooloojiin fide waan ta'eef teknooloojiitti haalaan fayyadamuu danda'amennaan bu'aan isaa hedduudha jechuudha. Asirratti egaa wanti beekamuu qabu isaan kana duraanuu beeknaa jechuu dandeessu. Amma dubbiin isaa dubbii beekuuf dhiisuu miti. Interneetii fayyadamuudha. Wantoota itti fayyadamu hundumaa isaa Facebook isa ta'u, Instagramii, Telegramii, Google Meeting, Zoom isaan kun baay'een keenya beekna. Dubbiin isaa beekuu yookaan beekuu dhiisuutu hin ta'in akkamitti itti fayyadamaa jirra, haalaan itti fayyadamaa jirra. Kan hin beekne kun awareness creation dhaafis hin gargaara. Warri nuti beeknu jennu haalli itti fayyadama bu'aa teknooloojii kana akkamittiin itti fayyadamaa jirra isa jedhu wanti guddaan waa'ee beekuu dhiisuu miti. Kanaaf barataa yuunivarsiitii isa taanu, barataa kolleejii isa taanu, barataa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii isa ta'u, gara gaditti gad bu'ee sadarkaa tokkoffaas ta'uu dandeenya. Eessayyuu jiraannu akka barataatti bu'aa teknooloojii warra ta'an kana beekuu duwwaatu hin ta'in haalli nu ittiin fayyadamaa jirru, haala bu'aa qabeessa nu taasisuun, haala nu fayyaduun fayyadamaa jirra moo gara hin taanetti haala nu geessuun itti fayyadamaa jirra kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo yeroo darbe irratti wanti nuyi waliin ilaalle yoo yaadattu ta'e waa'ee dhimma dhaloota yookaan lammii hanna balaaleffatu ta'uu qabna barataan bara kanaa kan jedhu waliin ilaallee turre. Achirratti fakkeenyaaf teknooloojii fayyadamuudhaan hanna kan babal'isan, hanna kana amaleeffatan jiru. Yeroo ammaa baay'een barattoota garee Telegiraamii uumuudhaan deebii qormaataa olii kan daddabarsan jiru. Yeroo qormaataatti jechaadha. Garee uumuudhaan Telegiraamiidhaan garee sanaaf deebii kan facaasan jiru. Kanaaf haalli akkasii kun Telegiraamii karaan barbaachisne irra fayyadamaa jirra jechaadha. Telegiraamiin bu'aa hedduu qabaa, baay'ee bu'aa teknooloojii keessaa faayidaa guddaa isa qabudha. Garuu karaa jal'aarra yeroo itti fayyadamnu garuu dogoggora. Kanaaf qormaata ittiin hojjechuuf, deebii qormaataa ittiin namaaf erguudhaaf kanaaf fayyadamna taanaanii kun isa dogoggoraa, karaa dogoggorarraa deemaa jirrudha. Kanaafidha beekuu dhiisuutu hin ta'in haalli itti fayyadama keenyaa maal fakkaataa, bu'aa kan nuuf buusudha moo dhaloota kan ittiin balleessinudha moo kan ittiin qajeelchinu, bu'aa kan ittiin buusnu, misoomaaf kan ittiin oolchinudha kan jedhudha kan sirriitti hubatamuu qabu. Kanaaf isa kana sirriitti beekuu qabna, of gaafachuu qabna, hubachuu qabna. Yeroo baay'ee yeroo keenya waan hin taane waan akka feesbuukii fa'aa fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf callisnee irra taa'uudhaan kun bu'aa teknooloojiidha. Feesbuukiin hedduu nu fayyaduu danda'a. Karaa feesbuukii waan baay'ee odeeffannoo sin argannaa, nus nama wajjinis odeeffannoo sheer gochuudhaafis bu'aa teknooloojii yeroo ammaa jiru keessaa kunis isa tokkodha. Garuu haala hin taaneen itti fayyadamuudhaan feesbuukii fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf akkuma yeroo darbee isinii kaasee yaadattu ta'e yeroo dheeraadhaaf feesbuukii irra taa'anii isumaayyuu immoo waan hin barbaachisne achirraa ilaalaa ooluun inni kun yeroo gubuu araada hin taane of qabsiisuudhas. Kanaaf waan hojjechuu qabnu, waan silaa maayee baasuu qabnu dhiisnee yeroo keenya dheeraa feesbuukii irratti odeeffannoo barbaachisu argachuuf otoo hin ta'in odeeffannoo hin barbaachifneef yeroo keenya feesbuukii irratti guullee bu'aa teknooloojii haala hin taanetti fayyadamuu keessaa isa tokko kunis. Inni biraa beekuu dhiisuu miti dubbiinsaa haalaan itti fayyadamuu fi haalaan itti fayyadamuu dhiisuu gidduu waan jirudha wanti hubatamuu qabu. Isa jenne irratti egaa feesbuukiin faayidaa qaba, teelegiraamiin faayidaa qaba, bu'aa teknooloojii yeroo ammaatii hojii nuu salphisuu jenneerra garuu
itti fayyadamni keenya immoo murteessaadha. Fakkeenyaaf online geemii kan taphatan jiru. Kun bu'aa teknoolojii interneetiin isaas hundi isaa bu'aa teknooloojiidha. Garuu amma waa irraa buusnee dubbisnu amma dhimma faayidaa qabuuf oolchinu online geemii taphachuutti yeroo keenya dabarsina guumna taanaani inni kunis bu'aa teknooloojiitti haalaan fayyadamuu waan hin taaneef karaa dogoggoraa irratti fayyadamaa jirra jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ijoolleen baay'anii geemii buusuudhaan geemii sana taphataa ooluudhaan yeroo gubuu duwwaa miti amala hin taane keessa galu geemii waa lolaa ta'uu danda'a. Achirraa wanti nuyi barannu wanta sammuu keenyaaf gargaaru, wanta sammuu keenya ijaaru, wanta beekumsa nuuf kennu, sammuu keenya gabbisutu hin ta'in wanta gara hin taanetti nu geessu. Dhimma hin taane keessa kan nu galchu. Barataa taane dhimma lolaa, dhimma waraanaa kun dhimma keenyas miti. Kana teenyee yeroo dheeraaf ilaalaa oolla taanaani sa'aatima yuutuubii bannu hundumaatti geemii yookaan tapha garaagaraa isa amaleeffanne sanatu gara sammuu keenyatti dhufa. Dhimma kan biraatiif fayyadamu oolchuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf yuutuubii irraa akkuma isinitti hime barnoota hedduutu argamuu danda'a. Barumsuma keenya dareellee saappoorti kan godhu leekcharoota garaagaraatu jira. Mata duree garaagaraa irratti dhimma garaagaraa irratti waan hedduutu jira. Namni akkuma isiniin jedhu qophaa'aa ta'e barachuuf qophaa'aa ta'e of kennaa ta'e ofuma isaatiin of barsiisuu barbaade yuutuubii irra galee waan barbaade gaafatee waan barbaade buusee irraa bifa dhaggeeffachuudhaanis haa ta'u irraa garagalchatee nootti qabatee yeroo biraa dubbisuudhaafis haa ta'u yuutuubiin hedduu faayidaa qaba. Garuu yuutuubii kana yeroo bannutti waa'ee fiilmii, yeroo bannutti waa'ee geemii yookaan tapha garaagaraatu nutti mul'ata. Yookaan waan hin taane, waan hin barbaachisne irraa ilaaluutu araada nutti ta'e taanaan yuutuubiin nu balleessa malee nu fayyadu. Kanaaf haala nu itti fayyadamnu irratti hundaa'eeti egaa nu fayyaduuf nu fayyaduu dhiisuunsaa kan adda ba'u. Kanaaf bu'aan teknooloojii yoo haalaan itti fayyadamne nu fayyada. Yoo haala hin taaneen itti fayyadamne garuu nu balleessa. Kanaaf akka nu balleessineef haalaan itti fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Yeroo keenya waan hin taane irratti gubuun barbaachisaa miti. Fiilmoonni tokko tokko yeroo keenya gubuu duwwaatu hin ta'in yuutuubii irraa buusnee kan nuti ilaallu yookaan onlaayinii mabannee kan nuti ilaallu yeroo keenya gubuu qofaatu hin ta'in fiilmoonni tokko tokko amala hin taane nu barsiisu iyyuu. Amala hin taane nu barsiisu. Amala keenya balleessuu danda'u, mancaasuu danda'u. Dhumarratti immoo numaanuu nu balleessuu danda'u. Kanaaf yuutuubii irraa barumsa argachuu, odeeffannoo barbaachisaa ta'e argachuu, sammuu keenya waan gabbisu argachuu dhama'uutu nurra jira malee fiilmoota hin barbaachisne ilaaluudhaan araada kanaaf qabsiisuun barbaachisaa miti. Yoo akkas ta'e yoo haalaan itti fayyadamne ta'e bu'aan teknooloojii kan ta'an isaan caqafaman kun hundumtuu hedduu nu fayyadu. Hojii keenyas nuuf salphisu odeeffannoo barbaachisaa ta'e barumsa irraa argannuuf nuu kennuu danda'u, madda odeeffannoo nuu ta'uu danda'u jechaadha. Kanaaf walumaa galatti bu'aan teknooloojii irratti hundaa'uudhaan miidhaa warra qaban adda baasnee miidhaa warra hin qabne haala isaan miidhaan irratti fiduu hin dandeenye itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf faayidaa isaaniif miidhaa isaanii immoo sirriitti addaan baasnee beekuun hubachuun gahee keenyadha jechaadha. Karaa dogoggoraa irratti fayyadamuu hin qabnu. Miidhaa isaan fidanii dhiisuudhaan waan hundumtuu miidhaas qaba faayidaas qaba. Miidhaa isaaf faayidaa isaa erga adda baasnee booda immoo miidhaa isaa dhiisnee gara isaa faayidaa isaatitti goruun irraa fayyadamuuf hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf bu'aa teknooloojii beekumsaaf misoomaaf itti fayyadamuun nurra jira. Beekumsa argachuuf ittiin misoomuuf sammuu keenya misoomsuuf
haala qabatamaa baruu barsiisuu keenyaas haa ta'u maalis haa ta'u misoomaaf itti fayyadamu, guddinaaf itti fayyadamu, beekumsaaf itti fayyadamuun ni danda'ama. Hojii keenya salphifachuuf itti fayyadamuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf ogummaadhaan itti fayyadamuun barbaachisaadha. Waa teknooloojii ogummaadhaan itti fayyadamuun barbaachisaadha. Malee akka inni nu balleessuuf, akka inni nu mancaasuuf amala keenyas ta'e ultimately yookaan dhuma boodammoo nuunis akka inni balleessuu fi eeyyamuufiin karaa banuufiin nurra hin jiru. Haalaan yoo itti fayyadamne bu'aa qabeessa nu taasisa waan ta'eef bu'aa teknooloojii ta'an hunduma kan caqafamanis kan hin caqafaminis haalaan itti fayyadamuudhaan gargaaraa guddina keenya, gargaaraa misooma keenya, deeggaraa misooma keenya akka ta'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Keessumaa yeroo biyya keenya keessatti illee waa e-learningiin faa kuni, zoomiin faa kuni, google meetingiin faa kuni dura baay'ee baratamoo iyyuu hin turre. Sirriimatti kan isaan barataman yoo jirra ooluu jalqabanii yeroo COVID-19 booda. COVID-19 walgayii walitti dhufanii iddoo tokko ta'anii waa mari'achuu, waa haasa'uu, konfereensii godhuu, bu'aa qorannoo dhiyeessuu yeroo rakkisaa ture yeroo covidii keessa jechaadha. Kanaaf namni walitti dhiyaachuu hin qabu, irraa fagaachuu qaba. Haalli akkasii tureera waan ta'eef yeroo sana maaltu godhamee falatu barbaadame jechaadha. Falli kun yeroo COVID-19 dhufe miti. Akka addunyaatti bu'aan teknooloojii kun durumaanuu jira. Nuyi garuu awareness akka biyyaatti, akka biyya keenyaatti awareness guddaa bu'aa teknooloojii kanaaf qabnu kan inni dhufe yeroo COVID-19 dha. Kanaaf COVID-19 teknooloojiitti akka maxxannuuf, bu'aa teknooloojiitti caalmaatti akka fayyadamnuuf, akka wal barruuf friendly akka taanuufi karaa baneera jechuun ni danda'ama. Ergasii booda haalaan itti fayyadamuun itti fufee jira. Amma har'aatti illee akkuma sila jedhame walga'iin garaagaraa ittiin geggeeffama, qorannoon hin dhiyeeffama, leenjiin garaagaraa ittiin geggeeffama. Ammallee itti fufee jira jechaadha. Kanaaf nu salphiseera jechaadha. Fakkeenyaaf travel akka biyya keenyaatti yaa'u intarneetiitu rakkisaadha. Ciccita intarneetiitu walitti fufiinsaan jiraachuu intarneetiitu rakkisaadha malee badiinsa ibsaan baduu teknooloojiin intarneetiin addaan ciccitu kanatu rakkina uuma malee dhimmi ibsaa rakkinnitu hin jiraanne, dhimmi intarneetii rakkinnitu hin jiraanne namni iddoo biraa taa'u smoothly rakkina tokko malee iddoo fagoorra taa'ee bakka biraa jiru wajjin yeroo dheeraaf communicate gochuun, miitingii geggeessuun, trainingii geggeessuun salphaadha. Travel godhee iddoo fagoorraa bahee amma dhufu yookaan amma deemu bakkuma jiru taa'ee bu'aa teknooloojii kana fayyadamee waliin mari'achuun, waliin haasa'uun, communicate gochuun danda'ama. Biyya alaarra taa'ee biyya keessatti haalaan itti fayyadamamuudha waan ta'eef salphaadha. Kanaaf egaa irras bu'aa teknooloojii kana haalaan ol baruun isa ol barre kan ammoo ol baruu beekuuf dhiisuu utuu hin ta'in dubbiinsaa akkuma jedhame faayidaa barbaachisuuf oolchuun barumsa sarara argannu barumsa irraa argachuuf hojjechuun itti fayyadamuun odeeffannoo sarara argannu odeeffannoo irraa argachuuf ama'uun malee haala garan barbaannetti nu geessu. Akkuma odeeffannoo gaarii qabu odeeffannoo gaarii hin taanes qaba. Akkuma waan nama gargaaru waan sammuu namaa gabbisu qabu beekumsa sammuu namaa gabbisu qabu waan sammuu namaa balleessu qaba. Kanaaf isa kana adda baasnee beeknee isa gaariitti fayyadamnee isa gaarii hin taane immoo dhiisuun gahee keenya waan ta'eef walumaa galatti guyyaa har'aatti bu'aa teknooloojiitti haalaan fayyadamuu mata duree jedhu jalatti teknooloojii isin beektanii ala waan jiru miti kana isiniin kaase garuu isaan kana awareness isaa qabaachuun
bu'aa gaariitiif itti fayyadamuun, beekumsa irraa argachuuf itti fayyadamuun haalan barbaachisnetti akka nu geessu, yeroo keenya akka gubu eeyyamuun ta'u, odeeffannoon achirraa argamu sammuu keenya kan miidhu ta'uu qabu, amala keenya kan mancaasu ta'uu qabu, dhumarratti monuumaan nu mancaasuu nu balleessuu danda'a waan ta'eef isaan akkasirraa of eeggannee teknooloojiitti haalaan fayyadamnu. Bu'aa teknooloojii qabnutti harka keenya irra kan jiru moobaayilii kun bu'aa teknooloojii isa tokko. Kanaaf kitaaba baay'ee manni kitaaba baachuu hin dandeenye moobaayilii keenyatti soofti koppiidhaan baadhachuu dandeenya jenneerra. Kanaaf gara deemnutti haala salphaadhaan kitaaba moobaayilii keenya irraa bannee dubbisuu dandeenya. Kun waan barbaachisaadha. Kanaaf waan akkasitti dhimma ba'uun, kitaaba irratti fe'achuun, isarraa dubbisuun, beekumsa argachuun, odeeffannoo argachuun baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoo garaagaraa kan YouTube irraas ta'u, leekcharoota garaagaraas haa ta'u, dhimmoota garaagaraa irratti, mata duree garaagaraatti leekcharii garaagaraa YouTube irraa buusnee moobaayilii keenya irratti kan qabnu yeroo barbaannu kamittiyyuu bannee dhaggeeffachuudhaan hubachuu itti fayyadamuu dandeenya waan ta'eef, kanaaf bu'aa teknooloojiitti ogummaadhaan itti fayyadamnu, haalaan itti fayyadamnu, akka nu balleessuuf hiyyamuuf hin qabnu, akka nu fayyaduuf nutu isa geggeessuu qaba malee inni nu geggeessuu hin qabu. Nutu isatti fayyadamuu qaba malee inni nutti fayyadamuu hin qabu. Bu'aan teknooloojii kamiyyuu nutti fayyadamuu hin qabu. Bu'aa teknooloojii jiru hundumaatti garuu haala gaariitiin itti fayyadamnee bu'a qaboota ta'uu nurra jira. Beekumsa achirraa argannu sammuu keenya gabbisuu, sammuu keenya misoomsuutu nurra jira. Yoo akkas ta'e barumsa keenya keessatti bu'a qaboota, hojii keenya keessatti bu'a qaboota, namoota beekumsaanis sammuu isaanii gabbisan taana waan ta'eef gorsa har'aa kana keessatti kanan isinii dhiyeesse gaanii teknooloojiitti yookaan bu'aa teknooloojiitti haalaan fayyadamnu. Kan numa harka jiru, kanuma wal beennu sana haala karaarraa kaateen fayyadamaa jirra yoo ta'e illee irraa deebinu araada nutti ta'e waan hin taane yeroo hundumaa akka ilaallee yeroo keenya gubnu nu godhaa jira yoo ta'e isa kana hadhiisnu. Haala barbaachisuun itti fayyadamuudhaan bu'aa barbaachisu irraa argannu kan jedhudha kanan har'a isinii dhiyeesse. Barumsa barbaachisu, odeeffannoo barbaachisu akka argattan abdiin qabaa. Ammallee taanaan YouTube Gumii Raayyaa irratti viidiyoo isinii darbu haalaan hordofuu keessan hin dagatinaa. Share, subscribe gochuus hin dagatinaa. Kanaaf kan guyyaa har'aa asirratti dhaabnaa. Kun YouTube Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaan odeeffannoo barbaachisaa ta'e isinii dhiyeessuu isaa itti fufaa. Isinis hordofuu keessan itti fufaa. Nagaatti.